Daawwattoota wiirtuu miidiyaa bakka jirtan maratti nagaan keenya isin haa qaqqabu oduu galgala kanaan isinitti himaa ani Leelii Saalamu. Pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilawarq Zawudee walitti bu'iinsi naannolee Itoophiyaa garaagaraa keessatti mul'atu karaa nagaan akka furamuu qabu dhaaman. Pirezidaantiin Saahilawarq kana kan dubbatan manni maree Itoophiyaa guyyaa wiixataa kaleessaa wayitaa hojii eegalutti kallattii mootummaa waggaa kana yeroo ibsanitti dhimma nageenyaa gadi jabeessanii dhaabanii jiru. Sittiin Haajii dubbii isaanii kana akka itti aanutti qindeessitee jirti. Itoophiyaan waraana waliinii kaaba Itoophiyaatti lammiilee 100 lakkaa'aman galaafatee dhumarratti karaa nagaan furamus naannolee Oromiyaa fi Amaaraatti walitti bu'iinsi akkuma itti fufeetti jira. Walga'ii ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed irratti argaman kanarratti pirezidaanti Saahilawarq barbaachisummaa nagaa gadi jabeessuun irra deddeebiin dubbatan. Osomaallee dubbannee waliigaluu dhabnee waraanni filmaata ta'uu hin qabu. Dirree waraanaatti kan mo'atu tokkodha. Mariin garuu hundatu injifata. Walitti bu'iinsa bakkeewwan adda addaatti mudatan dhaabsisuuf nagaa caalaa filmaanni biraa kan jirre dubbachuu qabna jedhan. Naannoo Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsa ija addunyaa jalaa dhokate jechuun qeeqxoonni ibsan lammiilee 100 lakkaa'aman qe'eerraa buqqiseera. Mariin marsaa duraa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo WBO fi mootummaa waliin Taanzaaniyaa Zanzibaaritti gaggeeffamus marsaan lammaffaa hanga ammaatti yoom akka taasifamu hin ibsamne. Bakkeewwan hidhamtoonni keessa socho'anitti dhibeen koleeraa fi gifiraa darbes busaan deddeebi'ee ka'uudhaan lammiileen du'aa akka jiran ogeeyyiin fayyaa ibsaniiru. Naannoo Amaaraatti hidhattoonni faannoo magaalota to'achuun lola bananiin labsiin yeroo muddamaa labsamee waraanni naannichatti akka bobba'u ta'eera. Pirezidaanti Saahilawarq ija addunyaa biratti Itoophiyaan mallattoo farra kolonii jedhamtus biyya keessa garuu dhimmoota ijoorratti waliigalteen dhibuun badiif sababa ta'uu himan. Sirna mootummaa baay'ee keenya biratti fudhatamummaa qabu ijaaruu hanqannee walqoodnee waraana walii keessa seenuun akka biyyatti gatii guddaa baafnee ammas baasaa jirra. Kana keessaa bahuufis carraan tokko marii biyyaalessaa dhimmoota waloorratti waliigaltee uumuu kaayyeeffate ta'uu himan. Pirezidaanti Saahilawarq dhimmoota akka uummataatti itti walii hin galle uummanni akka murteessu haala mijeessuun akka barbaachisus dhaamaniiru. Mariin falmii waliigalteen eenyummaa dhaloota lammiilee Itoophiyaa ammaa ta'uu qaba. Fedhii fi humnaan raawwachiisuu barootaaf agarree injifannoo yeroo malee waaraa ta'ee yeroo fidu garuu hin agarrees jedhan pirezidaanti Saahilawarq. Xiinsammuun loltummaa diina nutti dhufe qolachuuf birmadummaa keenya kabachiisuuf baay'ee nu gargaareera. Sirna mootummaa qaroome ijaaruu garuu nu hin gargaarrees jedhan. Meeshaaleen sirna mootummaa qaroome ijaaruuf nu gargaaran dubbachuu, mari'achuuf, falmii fi kennanii fudhachuudha jechuun hunduu marii biyyaalessaa keessatti akka qooda fudhatus dhaaman. Mootummaan Itoophiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2016 keessa xiyyeeffannoon isaa ijoo keessaa tokko marii biyyaalessaa tumsuu ta'uu beeksiseera. Koomishiniin marii biyyaalessaa hidhattoota keessumaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa mootummaan lolan dabalatee marii keessa hirmaachisuuf sosocho'aa akka jiru BBC'f ibseera. Itoophiyaan biyya uummata miliyoona 120 ol qabdu keessatti walitti bu'iinsi hongee fi rakkoon uumamaan lammiileen miliyoonaan lakkaa'aman qe'eerraa buqqa'aniiru. Akka pirezidaanti Saahilawarq ibsanitti Itoophiyaa keessa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2015 keessa guddinni galmaa'eera. Haala rakkisaa keessa osoo jirru waggaa darbe guddinni dinagdee waliigalaa parsantii 7.5 galmaa'eera. Waggaa kana parsantii 7.9 akka galmaa'uuf ni hojjanna. Bu'aawwan akkanaa jiraatanis ammallee yaaddoon nageenyaa, qaala'insi jireenyaa, seermaleessummaa, saamichaa fi hojimaatni badaa uummata rakkoo keessa kaa'aniiru jedhan. Mootummaan wantoota hawaasaaf rakkoo ta'an kana furuuf akka dalagus himan. Gama kaaniin Itoophiyaan gartuu biyyaalessaa BRICS seenuun injifannoo guddaadha jechuun ibsan. Karoora mootummaa bara kanaa jechuunis kan 2016 yoo ibsan mootummaan ammallee walitti bu'iinsa biyyattii keessa jiran furuuf qophii ta'uu ibsan. Olaantummaa seeraa kabachiisuu fi nageenya mirkaneessuun hojii ijoo mootummaa waggaa kanaati. Qaama kamiyyuu waliin mari'achuuf mootummaan yeroo hundaa qophiidha jedhan. Kanaan ala garuu humnaan fedha siyaasaa ofii raawwachiisuuf kanneen sosocho'an mootummaan hin obsu. Rakkoo keessoo keenyaa karaa nagaan qofa mariin haa furu jechuunis dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Itti aanaan ministeerri muummee fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin daayirektara olaantuu dhaabbata godaantota idil addunyaa Amy Pappy wajjin waajjira isaaniitti mari'atan. Dhaabbatichi deeggarsa isaa guddisuun tattaaffii Itoophiyaan godaansaa hambisuuf taasisaa jirtu tumsuu akka qabu obbo Dammaqaan dhaamaniiru jechuun tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseetii jira. Sanbata darbee fulbaana 27 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti haleellaan garee hidhattoota Hamas jechuun sanbata darbee Israa'el irratti raawwattee kan durirraa haalaan
waraana ammataa ta'uun miidiyaaleen idil addunyaa garaagaraa tamsaasa kallattiin gabaasuu irratti argamu. Haleellaan kun kaadaguudhaan raawwatame ta'uu ministeerri dhimma alaa Israa'elis ibsitee jirti. Waraana baname kanaan lubbuun lammiilee kaagam lamaanuu daran miidhamaa fi gaaga'amaa hin malleef ta'aa jira. Biyyoonni garaagaraa waraana kana balaaleffachuu irratti argamu. Odaa Abtaamoo ammoo jalqabbii waraanichaatiif haala inni irra jiru akka itti aanutti qindeeffatee jira. Haleellaan gareen hidhattoota Filisxeem Hamaas sanbata darbee gaafa fulbaana 27 bara 2016 Israa'el irratti raawwate kan duraan irra daran ulfaataa ta'uun himameera. Haleellaan kun akeekkachiisa yookaan mallattoo tokko malee tasa dagachiisuun kan mudate yoo ta'u garuu atakaroo waggoota hedduuf Israa'el Filisxeem gidduu turetu haleellaa raawwate kanaaf sababa ta'uun ibsameera. Lammiileen Ameerikaa 9 Israa'el keessatti ajjeefamuu mootummaan Ameerikaa mirkaneesse. White House ibsa baaseen namoota haleellaa kanaan miidhamanii fi maatii namoota miidhaman hundaa akkasumas namoonni akka dafanii bayyaannatan hawwinaaf jedheera. Haleellaa Hamaas Israa'el irratti raawwate hordofuun muddama Israa'el Filisxeem gidduutti dhalate ilaalchisuun har'a ministeerri muummee Yuunaayitid Kingdom Riishi Sunaak yaa'ii ariifachiisaa geggeessuuf jiru jedhame. Sunaak akka jedhanitti wanti Israa'el irraa dhaga'amaa jiru suukanneessaadha. Hamaas gocha suukanneessummaa dalagdee jedhan. Gama kaaniin ammoo lammiileen British 10 ol Israa'el keessatti ajjeefamuu yookaan bakka buuteen isaanii dhabamuu akka nafne ibsameera. Sababoota haleellaa kana raawwatteef Hamaas wantoota hedduu tarreessiti. Ulaan Gaazaa yookaan Gaazaa Istriip dheerina kiiloomeetira 41 fi bal'ina kiiloomeetira 10 kan qabuu fi Israa'el Masrii fi galaana Meeditiraaniyaanii gidduutti kan argamu sababa tokko. Addunyaa irratti bakka uummanni walitti heddummatee keessa jiraatu keessaa tokko kan ta'e bakki kun uummata miliyoona 2.3 qabatuu fi daangaa Filisxeem karaa West Baankii fi ba'a Yerusaalem irraa kan hundaa'edha. Akka ragaa dhaabbata biyyoota gamtoomanitti uummanni Gaazaa 80 kan ta'an deeggarsa idil addunyaan jiraatu. Inumaa miliyoona 1 kan ta'an ammoo soorata guyyuu deeggarsaan argataniin kan jiraatan ta'uun eerameera. Haalli kun jireenyi naannoo kanaa ammaataa ta'uu fi balaa har'a Hamaasiif Israa'el gidduutti uumamaa jiruuf sababa ta'uun ibsameera. Ragaan United Nations akka mul'isutti bara 2021 keessa uummanni Gaazaa guyyaatti sa'aatii 13 qofa ibsaa argataa turan. Dhaabbati fayyaa addunyaa namni tokko guyyaatti bishaan dhugaatii, dhiqannaa fi nyaata ittiin bilcheeffatu yoo xiqqaate liitira 100 argachuu qabaa jedha. Uummanni Gaazaa giddu galeessaan liitira 88 qofa kan argatu yoo ta'u, Israa'el qilleensaa fi qarqara galaanaa Gaazaa abboomuun meeshaalee fi namoota ba'aniif seenan daangaa irratti to'atti. Masriinis karaa daangaa ishee namoota seenanii fi ba'an to'atti. Kun nageenya biyya isaaniif murteessaa ta'uu amanu. Yeroo ammaa Israa'el haleellaa sanbata darbe haaloo ba'aa jirti. Gaazaa guutummaatti of harka galchuuf duula labsiteetti. Nyaata bishaaniif boba'aan akka hin seenne gootee jiraachuun himamee jira. Bara 2014 Israa'el erga Hamaas waliin walitti bu'iinsa keessa seentee booda akka warri Hamaas haleellaa hamaa qilleensarraan hin raawwannee fi lafoodhaanis lo'anii hin seenne gochuuf Gaazaa naannessitee daangessiteetti. Kun ammoo daangaan Israa'el keesse lafa jireenyaa fi qonnaa uummataatti dhiphiseera jedhame. Dhimmi biroonii fi ijoon walitti bu'iinsa biyyoota lamaanii jabeesse ba'a Yerusaalem irratti kan argamu sababa masjiida Al-Aqsaa ta'uun himameera. Masjiidni kun bakka ol ka'aarratti kan argamu amantii Islaamaa keessatti iddoo eebbifamaa isa sadaffaa yoo ta'u warra Israa'el birattis iddoo qulqulluu jedhamuun beekama. Dabalataanis warri Israa'el guyyuu haleellaa nurratti raawwatu. Mooraa masjiida Al-Aqsaa keessatti nabiyyi keenya arrabsu. Gama biraan yeroo dhiyoo asitti leellistoonni amantii Israa'el mooraa kana daawwachuu heddummeessan. Haalli kun warra Filisxeem guddoo kan yaaddese ta'uun beekameera. Mooraa kana keessatti walitti bu'iinsa amantoota Filisxeemiif humnoota nageenyaa Israa'el gidduutti guyyuu mudata. Eebila darbee poolisoonni Israa'el sirna amantii mooraa kana keessatti geggeeffamu dura dhaabbachuuf boombii fi meeshaa waraanaa qabatanii weeraranii turan. Bara 2021 sababa weerara akkanaan guyyaa 11f lolli Israa'eliif Hamaas gidduutti geggeeffamee turuun ni yaadatama. Qondaalli gameessi Hamaas kan Libaanoon keessa jiraatu Osama Hamdan BBC Global News podcastitti akka himetti fedhii fi dantaa mootummaa Israa'el iddoo kanarraa qabuun yaaddoo guddaa qabaachuu himeera. Faallaa kanaatiin aangawoonni Israa'el ammoo fuula kanatti walabummaa amantootaa mirkaneessuuf kutannoo akka qabu ibsa. Israa'el daangaa Gaazaa hidhattoonni Hamaas gaafa sanbataa darbee haleellaa itti raawwatan cuftee jiraachuu himteetti. Waraanni Israa'el jiraattonni Gaazaa ulaa Masrii to'annoon irratti taasifamuun akka ba'an ajajuus boodarra garuu hulaan sun cufamuun himameera. Gabaasi kan BBCti. Biyyoonni Afrikaa waraana Israa'el fi Filisxeem ilaalchisee ejjennoo garaagaraa qabatan. Gamtaan Afrikaa ibsa afaan Ingilizii fi afaan Faransaayii baase keessatti ka'umsi walitti bu'iinsa kana mirga uummata Filisxeem mootummaa walabaa fi birmaduu ta'ee hundeessuu wal qabatee jiru sarbuudha jechuun ibsa. Lubee Girmaa dabalata oduu kana akka itti aanutti qindeesseetti. Aangawoonni biyyoota Afrikaa haleellaa tasa gareen hidhattoota Filisxeem Hamaas Israa'el irratti raawwate
hordofee lola deemaa jiru akka dhaabatu qaamolee wal waraanan gaafate. Zaambiyaa, Keeniyaa fi Gaanaan Hamaasiin balaaleffatanii Israa'eliin akka deeggaran ibsaniiru. Sudaan, Jibuutii fi Afrikaan immoo deeggarsa Filisxeemiif qaban ibsanii Israa'el waggoota kurnan darban keessatti hariiroo biyyoota Afrikaa waliin cimsitee jirti. Biyyoonni Afrikaa hedduun imbaasii isaanii Teel Aviv irraa gara Yerusaalemitti geeddaruuf karoorsanii kun garuu yeroo walitti bu'iinsaa kanatti deeggarsa Israa'el biyyoota Afrikaa irraa barbaaddu argamsiisuu fi hin dandeenye jedhame. Gamtaan Afrikaa ibsa afaan Ingilizii fi afaan Faransaayii baase keessatti ka'umsi walitti bu'iinsa kanaa mirgi uummata Filisxeemiif mootummaa walabaa fi birmaduu ta'e hundeessuuf walqabatee jiru sarbuudha jedhe. Dura taa'aan Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii gareen lamaanuu walitti dhukaasuu dhaabuun dhimma isaanii marii nagaan furachuu akka qaban dhaamaniiru. Fedhii uummata Filisxeemii fi Israa'el kabachiisuuf ulaagaan qaamolee lamaanuu gaafatan karaa walqixa ta'ee fi akka qabeessa ta'een hojiirra ooluu qabas jedhaniiru. Kanaan dura Israa'el Gamtaa Afrikaa keessatti taajjabduu ta'uun akka hirmaattuuf fedhii agarsiiftee biyyoonni gariin mormanii pirezidaantiin Yuugaandaa Yuweerii Museveenii gareen wal qoccolan gara furmaata waloo barbaadutti akka deebi'an waamicha dhiyeessaniiru. Aab Museveeniin bara 2016 fi 2020 ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu wajjin wal erguun akkaataa hariiroo biyyoota lameenii cimsuun danda'amu irratti mari'ataniiru. Bara 2020 keessa hariiroo Sudaanii fi Israa'el fooyyessuu keessatti hojii guddaa kan hojjetan yoo ta'u, lola amma dhalate irratti garuu ministeerri dhimma alaa Sudaan warra Filisxeem akka deeggaran ibsaniiru. Yeroo ammaa haala hammaataa fi balaafamaa Filisxeemitti raawwataa jiru itti dhiyeenyaan hordofaa kan jiran yoo ta'u, uummanni Filisxeem biyya walabaa fi mootummaa of danda'e akka qabaatan Sudaan ni tumsiti. Akka addunyaatti seeronni walitti bu'iinsaa akkasii itti furan hojiirra ooluun mirgi lammiilee akka eegamu ni gaafanna kan jedhanii fi karaa feesbuukii miidiyaa mootummaa biyyattii suunaa ergaa isaanii dabarsaniiru. Afrikaan kibbaas atattamaan dhukaasi dhaabbachuu qaba jechuudhaan dhaamsa isaanii dhaamanii biiroon dhimma hariiroo idil-addunyaa biyyattii Israa'elii fi Filisxeem gidduutti nagaan akka bu'uuf murteewwan nageenyaa dhaabbati biyyoota gamtoomanii dabarsee hojiitti hiikuu feesisaa jedhaniiru. Naayijeeriyaan gama isheetiin walitti bu'iinsa amma ammaate kun akkanaan yoo itti fufee uummata gidiraa walirraa hin citne keessa galchaa jechuun yaaddoo qabu ibsite. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuttoo miidhaan hammaataa deemu gatii hin barbaachifne waan kanfalchiisuuf gareen lamaanuu kana hubatanii of qusachuu qabu jedhaniiru. Ministeerri dhimma alaa Zaambiyaa Istaanlii Kaakuboo haleellaa Hamaas balaleeffachuun Israa'el deeggaraniiru. Masriin sababa waraana Israa'el fi Filisxeemiin wal qabatee karaa ce'umsaa Raafaa cufuu ishee beeksiste. Karaa ce'umsaa Raafaa kunis daangaa marfama ta'e keessatti daandii Gaazaadhaa gara Masriitti itti ce'uu isaa hangafa ta'uunis ibsamee jira. Ta'us ammoo Masriin sababii haleellaa Israa'el naannichatti raawwataa jirtu wal qabatee karaa kana akka cufte aangawoonni naannichaa kan himan yoo ta'u, daandiin qaxxaamuraa kun duraan saaqaa ka turellee namoonni karaa sana darbuudhaaf dursanii maqaa isaanii galmaa'uu akka qaban ibsamee jira. Waraanni Israa'el reeffa loltoota Hamaas 1,500 Gaazaa fi Israa'el keessatti argameera jedha. Akkasumas Israa'el hojiin lammiilee ishee Gaazaa keessa jiran baasu dhuma jiraachuu ibsiteeti jirti. Israa'el daangaa Gaazaa hidhattoota Hamaas gaafa sanbata haleellaa raawwatameen cufuun ishees beekameeti jira. Waraanni Israa'el jiraattonni Gaazaa hulaa Masrii to'annoo irratti taasifamuun akka ba'an ajajuu boodarra haala hulaa cufame irratti ibsi kennamee hin jiru. Hoogganaan biiroo siyaasaa Hamaas Ismaa'eel Haniyaa hanga waraanni xumuramutti waa'ee namoota hidhamanii Israa'el waliin akka hin mari'anne ibsanii jiru. Waa'ee hidhattoota diinaa diddaan to'atamanii ilaalchisuun paartiileen quunnaman hundatti haga waraanni kun xumuramutti galmee isaanii akka hin saaqamne himeera jechuun ibsee jira. Israa'el lammiilee ishee 150 ta'an kibba biyyattii keessaa gaafa sanbataa akka butaman tilmaamaan balbaloomsee jirti. Lola kana hordofee lubbuun lammiilee hedduu gaaga'amaaf saaxilamaa kan jiru yoo ta'u, biyyoonni addunyaa garaagaraa lola kana balaaleffataa jiru. Haaluma kanaanis ammoo Misriin sababa haleellaa kanaatiiniif karaa ce'umsaa Raafaa jedhamu ka Gaazaaf Misrii wal quunnamsiisu cufuu ishee addeesseetii jirti. Daawwattoota keenya oduu keenya xumuraatiin ammoo gama oduu ispoortiitiin taphataa beekamaan garee biyyaalessaa Beeljeemiitii fi kilaba Cheelsii fi Real Madrid durii
kubbaa miillaarraa soorama ba'uusaa beeksise. Taphataan garee biyyaalessa Beeljeemiif kilaba Cheelsii duraanii kun ammoo kilaba Real Madrid keessatti jijjiirraa kashafee jedhamuudhaan ibsamaa ture. Eden Hazard waggoota 7 kilaba London Chelseatti tajaajila olaanaa fi ga'umsa garaagaraa keessatti agarsiisaa kan ture yoo ta'u, walumaa gala waggoota 16 keessatti taphoota 700 ol taphatee ta'uunis galmee seenaa kubbaa miilaa irratti maqaan isaa dadurummaan galmaa'ee jira. Waliigalaan waggoota 16 keessatti tapha 700 yoo taphatu gooliiwwan 200 ol galchuudhaan goolii 100 fi 93 ammoo hiriyoota isaatiif mijeessee kennuudhaan seenaa kubbaa miilaa addunyaa keessatti ashaaraa mataa isaa kaa'ee darbee jira. Hazard Chelseaf taphoota 352 taphachuun goolii 110 yoo lakkoofsisu kubbaawwan gooliif ta'an 92 ammoo kilaba Chelsea itti guddate keessatti galmeessuu danda'eera. Waancaa Premier League 2 ka injifate Hazard Liigaa Awurooppaa 2 akkasumas immoo La Liga 2 fi Champions League 1 dhuunfachuu danda'ee jira. Erga Chelsea irraa gara Real Madriditti jijjiirame miidhama irra deddeebiin isaa mudatu hordofee murtoo kanarraa akka ga'e ibseeti jira. Eden Hazard jijjiirraa gara Chelseatti taasiseen taphattoota jijjiirraa kilabaa gara kilabaatti taasisan keessaa taphataa gatii qaaliidhaan gara Real Madrid imale jedhamuunis maqaan isaa himamaati ture. Haa ta'uutii malee garuu jijjiirraa kanaan osoo hin milkaa'in yeroo ammaa kana kubbaa miillaatirraa soorama ba'uusaa ibsee jira. Daawwattoota Wiirtuu Miidiyaa oduun keenya galgala kanaa kanneen kana fakkaatan turanii nu daawwachuu keessaniif horaa bulaa deebanaa nagaa.